Kaisiini rakkoo meeqa keessa dabarsitee dhuftes baay'ee waan na gammachiisu gaafa isiin dhufte dhuguma. Ilaalin qaxxa'u. Jedhani ani daawwattoota keessa. Baabii waa tokko ol gaafanna. Daawwattoonni isin sirri jaalatanii isin sirri kabajanii qixaatti waa kana naa qabadhaati. Osoo addunyaa kanarra waan jaalatu. Namni kan isaan beekanii nusiifaa gaafatu. Haga isaanii wal argine yoo ta'e irra caalaan garuu guyyaa zaaruun biyyarraa asitti dhuftee wal argatan. Garuu akka na ximmiisitti qabee sammuu kiyya keessa akka taa'e kan isaa san waan ta'e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama dari saya daawwattoonni keenya nuyi keenya naga jira alhamdulillah rabbil alamin bakka nageen bira rahman isaa naka qawus ni jenna har'as akkuma baratan qophii madaamaatii qabannee dhufnee jira keessummoota keenya kan asii gartan kanni nam lama qabannee dhufnee jira isaanis akkuma isin beektan ka baabaa fi abdiidha yookiin immoo abbaa fi ilma jechuudha ani immoo akka gaafii yookiin qopheessituu keessummaa keessaniiti hanga xumuraan nu daawwadha like share subscribe gochuun hin dagatina akka irraa bartanii fi itti bohaartan abdii guddaan qaba kanaaf kan daawwattoota keenya keessummoota keenya baga nagaan dhuftanii jenna. Baga nagaan nu eeydan. Baga nagaan nu eeydan jenna. Galatooma maaliif qabattee dhuftee maaliif akkanatti keessumaa fakkeessitee teessistee jechuun keessanii oolu. Keessumaa fakkaanneedha. Tasuma nu waaman malee. Oo akkasi alaaf keessumaa fakkaattanii jechuun keessaniin oolu innis maali baabaa fi abdiin rileeshinii isaanii kun gartan sanii baay'ee walitti dhiheenya qabanii maashaallah tabaarakallah jedhaanii anillee jedheeni kanaaf jarri kun lamaan hangamta kan wal beekaa isa jedhu tokko waan ilaaluu barbaadeef waluma cinaa jiranii garuu moo anatti dhigaa fi wanti kan qubsee yaadee qabadhee dhihaatee jira waa'ee baabaarraa abdiin gaafadhaa waa'ee abdiirraa immoo baabaan gaafadha dubbiin wal faallaa jechuudha isin galeemi. Dhugaa eenyutu beeka garuu. Rabbii fi abbaa qofatu beeka. Akkas taanaan mo'atan jechuudha. Asumaan immoo carraan baabaan qaban abbaa kenna waan ta'aniif yoo inni dogongore yookiin immoo yoo dhabe qixaatuu hin danda'u. Inni garuu hin danda'u. Inni hin danda'u. Kanaaf waa'ee keessan jechu baabii isa gaafata. Gaafii isin lamaaniifuu gaafii meeqa qopheessu beektan isin lamaaniifuu gaafii afur qopheessa. Waan keessanirra an waan barbaade waan afran sanii gaafadha. Kan gaafadhu san dhugama yoo kan isin yaaddan ta'e sama dhugaa yoo inni deebise argatte isintu hima. Yoo inni dogongores dhabde isintu hima. Ani waan beekuun qabu gaafachuu qofa. Akkasuma isinillee waa'ee isaa irraa waa afur isin gaafadha. Yoo argattan isatu hima. Yoo dhabdan isatu hima. Kun hagam wal beektan isin lamaan. Argattanii miti isin galta dubbiin kun. Silaa wal bira teessisuun. Qaxxa'uu hin danda'u qaxxaamuu malee. Gallaaliin arge. Anuu sii kenna. Musinnaan hin ta'u ammas bira. Warwaataa. Waa dhugaa qofatu jira. Kanaaf silaa kophatti isin gaafadha. Garuu immoo isin dhaarsuma jedhee. Tafi qaama. Haya. Tiseeni. Jalqaba kaa. Abbaan dursa. Ilmatti dursa. Hangam wal Ani isin duran deemu. Isaa dursa. Isin duran deemu. Hangama kiyya isaa dursa. Isin duran deemu. Okey, carraa isaanii yoo kanaatu taate asii bahuu hin dandeessan. Isitu gaazexanya beeka malee asitti. Eega isaanii carraa laadha jette isaan dura haa gaafataman jetteeni. Waa'ee kan kee gaafii arfan isaan gaafadheetiniin ol si deebisna. Isaan maal jettee baaftaree booda? Isaan hin baasu sanii kuyyuu ka. Isaan inni manii. Ani ni mu anna mani mu. Gaati dogongortelee waati argattelee isanii dhumumarra qofa sii kenna raayitii beeksisa. Dhugaa. Si garuu si baasna. Ilmi dhugaa si yaadalatu. Amiin abbaa kee. Harkumaan of godhe. Maal godha? Abdii baasnee jirra. Maaliif carraa isaanii dabarsee isaan dura gaafatamuu qaban jedhee haa galfamu waan isaan qabateef saniif jecha baasee jechuudha. Baabaa garuu hin baasu asuma turani. Kanaaf amma waa'ee isaarraa gaafii afuriitiin gaafata. Osoo addunyaa kanarra waa'ee isaati beektanii waa'ee keessanii osoo addunyaa kanarra waan jaalatu filadhu jedhanii maal filatuu danda'a? Inni addunyaa kanarraa waan jaalatu filadhu osoo jedhanii
keessan abbaa bullufaan abdii maal? Addunyaa tanarraa waan jaalattu otoo jedhaniin. Waan jaalattu bakka waa tokko qofaa wanti sun maal filachuu danda'an? Kana anamma akkamitti beekaree isatu beeka malee. So hagam wal beeytaniin Gimmitii malee hilmaama jechuudha. Yookiin wanni kun wal beeytaniiti. Wal beeyna garuu yaada isaa haga tokko waan sirriitti beekuuf haa ta'u keessatti wanni inni filatu waan isatu beeka waan kana beeyte. Maal jennaan? Isimee yaala. Ani kiyya akka kiyyatti tilmaama nan tilmaama. Haga ofii beekutti waan keerii qabu tokko dalaguudha. Waan keerii qabu tokko dalaguudha. Waan keerii qabu. Waan keerii qabu jechuun waan akka tola ooltummaa masgiida ijaaruu, faamilii gargaaruu, hawaasa gargaaruu, waa gargaaru irratti waan gammaduuf. Tokkoffaa waan keerii barbaada. Kun waan dhugaatti. Isa filataa ishee. Lammaffaa irratti hojii inni jaalatu jedhu maali? Hojii isaa inni jaalatu jedhu. Hojii kamuu keessaa kan inni hin jaalatu jedhu hojjetu illee fedha. Mee maali? Hojii tokkollee hin filatu dalaguu fedha. Dalaga maal? Xiqqaa ta'e guddaa ta'e hojii hin filatu. Hojii hunda waan dalaguu fedhuuf dalagaa fedha jedheetiin eegaan illee sammuun kiyyallee akkasiin beeka jechuudha. Homa dalagaa ta'e xiqqaa guddaa odoo hin taane odoo hin fille waan hojii ta'e hundaa yeroo odoo akkanaan taa'ee akka namaa haasa'uun waan adda addaa godhee yeroo dabarsuun odoo hin taane hojjechuun dabarsuu barbaada. Hojii haa ta'u. Akkasi. Hojii kamuu? Yoo inni kana booda kan biraa hime immoo beeku ani beeku kun. Kan kiyya ka'an beeku laata akkasiin na hubadhu. Jadi Omar aku apa? Jadi abshir. Namni inni anaaf fakkeenya jedhu Abbaa isaati. Abbaa isaa. Namni abdiin anaaf fakkeenya kiyya jedhu. Abbaa isaati. Dursee isa durfata. Anillee of jajuu qaba achi keessa. Gaafii amma afaf argeenirra dhaggeeffataa ta'anii daawwattoota kennaa akka itti bohaartan abdii qabnaa. Guyyaan inni akka malee gadde yoo. Guyyaan akka malee inni gadde ani tokkocha qofa beeka. Fiigicha fiigee kopheen irraa buutee yeroo fiigu warra wajji fiigan gara nama 200 gara nama kumaati nama baay'ee. Namoota kana keessaa hafee jennaan lafa dha'ee gaggabe. Nu dhugama seeneetiin bishaan fuunee anaa zaaru namoonni bira jirru bishaanuma itti waan goonullee wallaallee nu ni tataa'u. Inni adaa kama kopheen irraa buutee duuba hafe sanu dabre adaa inni kufee jedheeti. Abbaa Abbuu Muhammad jedhan madaraki irraa yeroo waaman kan dura gaggabe kun olma qabdu. Nu harkaa jedhe ani guyyaan inni na'e isuma tokkocha beeka. Guyyaa inni gaddeessan jechuudha. Gaddeessan gaafsa sanii gaddee ka'ee deemee gammachuun deemee lafa dha'e. Fiigicha. Amma isin waa'ee isaa irraa xumurattan. Galatooma. Otomaan hin deebisin immoo. Otomaan hin deebisin akkamitti hin jibatte. Adaba waan fedhe adabuu danda'a. Bariisinii miti yeroo keessaniiti malee amma inni garuu isin adabuu hin danda'u. Kaisa. Zala jedhama. Okey daawwattoota kennaa abdiilleen akkuma agartan asitti argamee jira deebi'ee jira mahee ture. So amma gaafii baabaa gaafadhisan abdiif dubbisaa abdiin hin deebisaa konfeer waliin goonaa jechuudha. Haaya. Maal jettanii deebiste? Waa kana naa qabadhaa asitti. Osoo addunyaa kanarra waan jaalattu filadhu jedhanii maal filatu? Addunyaa kanarraa waan Ani hin dubbatin dhaan jedhan hin dubbatu. waan maqaa dha'uu qaba. Waan addunyaa kanarraa gochuu jaalattu yookiin waa jaalattu waa tokko qofa addunyaa kanarratti waa tokko qofa. Wanta addunyaa kanarraa osoo na gammachiisu wanta sirri na gammachiisu tokko jechuudha. Wanta gochuu jaalattu. Gochuun hojjechuu? Gochuu jaalattu jechuun godhuuf hawwiillee qabu. Okay. Yaa waa tokko qofa. Ani silaa waa lama kaa. Tokko.
masjida ijaaru. Okay. Ayya argateetta isaan maal jedhanii waan ka'ee gochuu jaalatu waan ka'ee hojjechuu jaalatu keenya akka masgiida ijaaru jedhanii laatanii haya argatanii dhufanii maashaallah. Okay gaafii lammaffaa hojiin inni hojjechuu jaalatu kamii jedhee hojii kamuu keessaa hojii inni silaa hojjedha jedhee jaalatu hojii kam hojii hojjechuu inni fedhullee hojjechuu saawwii hojjechuus fedhii kan hojii tokko qofa maqaan isaa tokko jedhee. Hojii baay'ee hojjechuu jaaladha. Birri maa qabaatu malee. Dammagaa ta'e. Waan birri qabu hunduu hojjechuu jaaladha ka. Fakkeenyaaf kana jedhu. Wallahi. Riil isteetii. Riil isteetii jedhee isaan waan jedhan hojii kamuu hojjechuu ni jaalataa jedhan. Tokko waan jetteefi malee ani hojii kamuu waan birrii qabu hojjedha. Ani isaanii akkanuma ibseef akkuma siin ibse. Kopheellee xaragee birrii naaf hinnaan ani waa takka. Dubbiin kiyya sirriitti. Hojii kamuu Haquma wallahi. Ani bu'aa irraa argannaan Dhugama himan. hojii kamuun tuffadhu hojjedha. Haya. Namni anaaf fakkeenya inni jedhu Anaaf fakkeenya kiyya ka ta'e. Fakkeenya kiyya jettee yeroo kamuu kaastu fakkeenya kee ka ta'e fagaa jiraatee akka gana geesse. Isaanuma. Namni amanaa jiru silaa akkuma argaa jirtan. Maaliif jedhi na Baga gaafadhu? baafte garuu. Maaliif jedhi na gaafadhu? Maaliif jedhi na gaafadhu? Daa'imummaa irraa ka'anii isaan nigdii keessa turanii waa baay'ee jira viidiyoo biraatiin walitti deebina malee seenaa isaanii nigdii keessa turanii fakkeenya siitaaniin keessaa nigdii keessa turanii qabsoo daa'imummaan keessa turanii seenanii qe'ee gadi hin teenne lafan qotanii. lafan qotanii amata qalbii wallaahi ani fakkeenya kan godhadhu isaanu. Anuma jedhanii isaan argatanii jiranii. Gaafiin isii xumuraa gaafii afur gaafadhe waa'ee kee irraa isaan guyyaan inni akka malee gadde yoomii jedhee. Kan isaan beekan jechuudha. Kan isaan beekan moo kan isaan hin beekne? Gaafadhe walumaa galatti. Because amma. Hin beektan jedhee wanti adda baasu hin jiru guyyaan inni gadde yoom qofa jedhee. Walii gala garuu asirratti kan inni adda beekullee jiraachuun mala beeku. Sun immoo barbeekamadha garuu. Ani beeku ani amma kan ofii beeku deebise kan inni beeku. Kan isaan osoo isaan nan beekne dura. Ani keessan jiru wanti an gaafa. Ani ka haga beekuuti. Yoo amma ati gadi kutuu qabda kaa. Gadi kutuu qabda kaa. Argitee haga isaaniin wal baran moo isaa san dura. Zamanni qaata kaanu duraanii gara biraatti guddate. Anamma kan isaan beekan yoo ta'e haga isaanii wal argine yoo ta'e egaa waliin gaafa guyyaan ani gaddemo. Guyyaan ati gaddite guyyaa kan guyyama tokko jennu baay'ee. Abbu'aan erga isaanii wal arge guyyaa tokko gaddeen beeku. Haa osoo isaanii waliin garina. San dura guyyaa rabbi isaanii araaramu abbaan amrii ta'an. Obboleessi isaanii jechuudha. As geessu namichi anamma. Guyyaan sun guyyaa gadda guddaana. Ani bakka san waan beekuuf isin gaafadhe. Anillee san beeku. Ani ka ammaati ka barka haga biyya kana dhufe. Ayyamee ka ati baabaan wal beektan haga biyya kana dhufte ati gaddite. Baabi. Sorry ingidi ingaddine jedheera. Gaddaa gas guddaa. Inni itti beekamuu dhabuun hin mala. Hin yaadachiisa garuu ani. Maal jedhan isaan? Isaan guyyaa fiigdee. Lafa dha'uuti. Sun gadda yerooti. Achi keessattuu hinneerra. Achitti lama gosa lama qaba. Gadditee waan takka abdii murattee lafa nu harkaa dhooftee bishaan hunda sinna hin gaggabde
achi Abbaabbuu Muhammad jedhanii madaraka irraa si waamnaan akkuma Walumaa waan ta'ee waa si butanii lasamii gubbaa utaaltee nu harkaalitti kan dura gaggabe jennee nu du'eef nafseen nu keessaa baatu. Gaddaami. maashaallah wallahi garuu baabaan tana qofa onnaa jedhan daawwattoota kennaa gaafii tana qofa dhabu. Kaawwan hundaa Tunillee sirrima. Sirri eega isaan jedhan sirri. Eega isaan jedhan sirri. amma baabiin isin agarsiisa gaafadhee xumurutti Silaa isaan illee as Anillee dhaga'uun bahuu qabanii qaban maali bersila. yoo san tola. Yaa qo'a naa maayikii as kenna. Achi akkasuma achitti. Maaltu beeka? Deema. Okay, daawwattoota kennaa akkuma agartan amma dabareen qabduufi baabaan bahanii jiranii abdii gaafannaa jechuudha amma waa'ee baabaa irraa gaafii afurii gaafadhaanii akkuma duratti isaan gaafiin tokkoffaan maal jetti baabaan waggaa meeqa fuudhan yookiin immoo umrii isaanii meeqatti fuudhan. Yaa Allah. Baabaan waggaa meeqa fuudhanii? Anchi? Abe moo qabni? Ani qixaatii qabaani? Ati immoo qixaatii qabda yoo dhabdellee. I think waggaa digdamii shanaa jedhume hin beeku waggaa isaan itti fuudhan dhugaa. Okay, waggaa 25 Yaa naannoo safara sani mana diddamootaa keessa. digdamoota keessa. Yaa mana diddamootaa keessa. Qixaatii marabbii jalaa siyaa baasu jaarsa kiyya. Abbaan kiyya natti wayi cakkananiire garaa natti hin jabaatani. Waan jechuudha qabsaa'ota duraanii keessa namni isaan haalaan jaalatan Sirri beek. eenyu siffata. Jaalladhii gammadaa lubbuma isaaniiti. Sababni illee immoo qabsaa'ota duraanii keessa maaliifi isaan wajjin hojjetaniiranii yeroo qabsoo san jaalladhii gammadaa eegduu isaanii turanii deebi'anii immoo nama isaanii argitee information yoo waa ergatuu barbaadan isaan ergatanii akka malee amanan. So jaalladhii gammadaa yeroo waa'ee isaanii kaasan ima booyan. Jaalladhii gammadaa isaan sirri beekan isaan qabsoo keessa wajjin turan kaa isaan wagganaa isaanii turanii jaalladhiin gammadaa waggana baabaa fa'a turan yoo hin beeytan jedhee yaaduu daawwattoota kiyyaa hundi keessanuu hin beektanii yeroo biraa bal'ina irraa argachuu hin dandeessanii ammaaf gaafiidha waan ta'eef gabaabsineetu maal mitiire. Lamaffaadha gaafii lamas gaafadhee gaafiin sadaffaan maal jetti? Sadaffaan guyyaan isaan haalaan gammadan yoo guyyaan baabaan gammadan. Guyyaan isaan gammadan guyyaan ani beeku jechuudha. Guyyaan ani beeku guyyaan isaan gammadan inni guyyaa lama. Tokko guyyaa nu biyyarraa fidatan. Garuu tokkochuma qofa dubbattu. Ani lamaanuu hima makaa. Isaan guyyaa isaan gammadan jettee guyyaa tokko qofa hin jenne amma guyyaa isaan gammadan jette malee. Guyyaa isaan gammadan. Kanaafuu lachuun hima. Guyyaan tokko guyyaa ani dhufee guyyaan kun guyyaa Zaaruun dhufte obboleettiin tiyya jechuudha. So guyyaa kana lamaan gammachuu isaanii guddaa because qabsoo hedduu keessa darbanii waan as nu fidaniif baay'eellee rakkatanii waan as nu fidaniif guyyaan isaan gammadan guyyaa sani. Keessattuu guyyaa Zaaruun dhuftu guyyaa obboleettiin tiyya dhuftu guyyaa sun isaaniif gammachuu hangana hin jedhamne isii argachuuf bu'aa bayii hedduu keessa darbanii waan as gaaniif waan isii argataniif guyyaan sun keessattuu moor irra caalaa jechuudha. Irra caalaa guyyaa addaa ture jechuu isaanii. Garuu isin lamaanuu amma agartanii isaa fi obboleettii isaatii Zaaruun obboleettii isaatii haa ta'u walumaan eegalanii akka carraa ta'e. Anatu dura dhufee akka carraa ta'e. Ammoo ta'ullee guyyaan moor isaan ani sirriitti gammadan jedhee yaadu guyyaa isii argansan. Irra caalaan guyyaa Zaaruun dhufee. Guyyaa Zaaruuti. Kun guyyaa keessa. Irra caalaan garuu guyyaa Zaaruun biyyarraa asitti dhuftee wal argansan. Akka ani jedhutti. Turtii ji'a lama booda dhuftee an dhufe. Guyyaa ijoolleen isaanii dhuftee fayyee. Gaafiin dhumaa maal jetti? Nyaata keessaa maal jaalatan? Baabaa immoo isaan nyaannummaan jijjiiramnaa wanni isaan hin jaalanne hin jiru. Nyaata keessaa tokko hin nyaata keessaa maal akka isaan jaalatan? Ulbata. Ulbata.
Yoomuu yoo nyaatan onnaa keessaa Pulbata kan isaan yeroo maraa gaafatan nyaanni isaa yeroo maraa osoo nyaatanillee akka yaada kiyyaatitti onnaan jennu pulbata. Pulbata. Pulbata hin beeytaami? Pulbata. Ani daawwattoota kiyya waan kanaan akkuma as dhufe dhagaheellee hojjeteellee beeku nyaateellee beeku. Pulbata ani nyaadhu. Akkasii Anillee nyaadhu. Garuu baabaan sirri jaalatan. Pulbata sirri jaalatan. Pulbata. Garuu nyaata aadaa eessaati? Nyaata aadaa Harargeeti. Attiin akkas na fakkaate. Yoo dogongore na qaba. Ani beeku jedheera durumaa na dhageessanii jirtanii akkasii amma maal goona abdiin xumuree jira ani immoo deebii abdiin deebisee asirra qabadhee jira abdiin yoo argate yoo argatu baate immoo baabaan waan barbaadan Isaanuu garaa natti hin jabaatan akkasiitiin. takkii kuushaafi hojjechiisanii takkii nyaata barbaadan hojjechiisanii takkii ulbatuma inni jedhu kan hojjechi ani hin beeku yoo isaan immoo irra dabranii fi garaa abbaa hin beekamu argitanii Dhaqee yaamu? baabaa Abbaan ilmarraa nyaate jedhanii maqaa naman. daawwattoonni abbaan waan fedhe ilmoo Ati koo ilaalii qaxxawu. Daawwattoota keessa. baabi waa tokko ol gaafanna daawwattoonni isin sirri jaalatanii isin sirri kabajanii qixaatii keessan immoo arguu fi gwaggwa'anii haga anaan baatu. Jechuun an isaaniif kenne mirga waan Yoo mana qaxxaanillee hin guddisan oomishni xiqqisuu yoo na qaxxaan malee. Agartanii garaa isin laafii waan inni. ati deemi amma Ati itti fufi amma. Ani deema. Tokkoffaa wanti ani isa gaafadhe. Baabaan waggaa meeqatti fuudhanii yookiin cidha isaanii waggaa meeqatti. Kan jedhu inni maa yoom dhalatee gaafattare. Ani maa beeka? Ani kanaayyuu kana dhibee madhi. akka riileeshinii keessaniiti waa'ee keessan inni hin beeku jechuu hin danda'amu. Itti manii miree kun waan wajjinaa soitaniif amma isin akkana jechuun hin jiru. Hagana jechuu qofa. Maal deebis? Hin jirtu suni. Kanaaf baraan carraa qixaatti wanti isinii kennuuf argitanii. Hin qaxxaammaa irratti. Argannaan argatee dhabnaaniin isin waan feetan baay'ee. Garuu ani guyyaa ispesifikiin kenneemi. Umrii keettee bara. Waggaadhaan ka gaafadhe waggaa gana jettee waggaan sun sirrii dhabde ingidi. Ani waggaa 18. 18. Ati waggaa meeqa jettee? Irratti. A'uuzu billaa. An digdamoota keessa jedhe. Digdamoota keessaa 25 jedhe. 25 jedhe. Hin arganne gabaabamatti. Edaa akkuma anaa ijoollummaan fuutan. Argitee guddii isaanii. Ani yeroo Ila guddii isaanii. gurgurtaa akkas jiraata akka deemee illee hin beeku dhibaa dubbachuu. Ani ma fuudhe bakka wannuma mana jedhamu achumarra arge. Waan isaan godhan argitee. Iyyallee asuma. Ta'u ofiitii daa'imummaan fuudhanii isallee innillee daa'imummaan fuudhuu qaba jedhanii daa'imummaan akka fuudhu. Atillee 18 fuudhe. Yaa. Yaa amma mee Suleymaan hin qixa keeti kaamala. Anillee Suleymaan 18 itti fuudha. 18 itti fuudhi. Digdami maala manaa keessaa fi 18 digdami maala manaa keessaa wal ta'aati. Dhugaa irraa addamnu kaa'ama oolli. Ati giddiin dhugaa balleessaa Ilaala ta'a. dhugaa balleessaa hin jiru. Ka Suleymanii jedhe keessa. Oo adda kan Inni isaanirraa gadi dhufte. Maashaallah tabaarakallah odoo yaadamin walitti sannaa jedhe malee isin waa akkas yaadanii gaafsan isaa akkas akka. Garuu waa'ee kanaa ittiin hin beeku dhugaa dubbachuu. Isin Waan qabadhe baay'ee haasofna. Waan kan waliin naasoo. isin argadhe. Sittaatti bakkee. Adabuu qabaa mire? Inni 25 jedhe Garuu isin inni akkamii adaba maree ana itti himuu qaba. baabi isin eega inni gaafii dhabe waa'ee keessan. Silaa gaafachuu qaba. Wanni adabamtuufatti waan gaafachuu dhabe. Waan gaafachuu Isin dhabee waan jechuudha. barbaadde isa qixaataa gaafii dhabu. Maaluma qixaatiin. Amma waan kanarratti kan amma warra daawwattoota isin daawwatan kaastamara qabdanii kaastamaroota keessan kanaaf adaba abbaan isa adabuu qabu waan gaafachuu dhabeef seenaa abbaa ofii. Viidiyoo itti aanu irratti. Komintii irratti haa kaa'an. Ayyee gaanjii. Waan isaan jedhanii adabamtu ammoo. A'uuzu billaa. Wallahi barreessaa fi adabuu qabdanii Kaastamara keessaniif kenna. isinii kennanii Daawwattoota isin kaaduuba garaa laaftanii. booda kadhaan booda Garaa laaftanii. booda hayyee gaafii lamaffaa maal jetti qabsaa'ota duraanii keessaa baabi qabsaa'ota duraanii keessaa Kanammaa akka argadhu. namni ifaaniif. baabaan haalaan jaalatan eenyu qabsaa'ota duraanii Yoo beekaatu waan irraa dabsan malee. Ati amma ana gaafattee mire haa himu.
Walitti keessan qajeelamuun qajeelu. walitti qajeelamoo qajeeludha. Daadhii gammadaa. Argatee jira nadhii gammadaati nama isaan haalaan jaalatanii waa'ee isaallee Nama obsuu seenaan beeku. Seenaa isaanii waan beeku. Seenaa isallee hin beeytanii Makiinaa isas hin beekaa yeroo Wajjin dheeraa hojjete. wajjin ture. Ammallee jaalalarraa makiinaa tiyya kaampaanii kiyya kabaasee nadhii kaab jedhanii baasan. asitti kanatti haga dhufellee inni irraanfanne jechuudha. sirri jaalatanii. Keessa seenaa gaafa biraatti dubbanna. Yaa. Seenaan isaa fagoodha. Ay, Gaafiin sadaffaan maal jetti? Guyyaan isaan haalaan gammadan. Guyyaa kam? Guyyaan isin gammaddan. isinitti himuu waan jedhe. Hin daganne gammaddanii guyyaan isin hin daganne jireenya keessatti guyyaa kan. Guyyaa isa argatte. Akkamitti yoo jettu Yaa Rahmaan hin beeka dubbii tanallee. biyya Arabaa jira yeroo san utuban Saudii jiru waan na himaniif dhaqee harama jala dhaabadhee du'aayii kadhadhee sujuudul shukriin salaate guyyaa sani jechuudha. Wallaahi na himanii. Tabaarakallah. Na Waan himanii. ani ragaa isinii ta'uu maali? Viidiyoo sanaan dura. Adi isin gaafadhe irratti Kanarra adabamuu qaba. deebistanii turtan. Gaafii lama dhabee jira. Gaafii lama. Amnaan adabamuu qaba. Yaa gaafii lama dhabee jira. Garuu waan deebise itti himika. Inni maal deebisee guyyaa anaa fi obboleettiin isaa jedhamtu Zaharaan dhufneedha. Moorka isaan gammadan guyyaa Zaaruun dhufte chaalenjii baay'ee keessa dabarsanii waan as nu fidaniifi. Amma ilaal gammachuun dhuguma hin jira inni isinillee qabamuu fi qabanatanii maaliif wanni tokkoffaa isa godheef ka'anii akka malee maaliif Ansan fedha gabaabii. laal dhiiraa Zaaraan yommuu kanatti hin aartu beektaa. Amma ishii yoo kana dhageesse hin aartu. Aaruu qabdi. Gammaddanii. Ani qaxxaamee aaruu qabdi. Ka isiin No, baabii ka isiin dhugaadha dhugaadha ka. Ka isiin rakkoo meeqa keessa dabarsitee dhuftes baay'ee waan na gammachiisu gaafa isiin dhufte dhuguma. Garuu akka na ximmiisitti qabee sammuu kiyya keessa akka taa'e kan isaa san waan ta'e. Na himanii turan anumatti dagan. Viidiyoo min jiraa mimaa Na daawwattoonni himan. ragaa Lakki yeroo hedduu na himan. Ana dookiti bee hin qaba malaa lama. Anu amma dura yaadanne beektanii wallahi amma yooma isin akkas jettan afoo dhufte jechi teessan tagaa. Lama dhabe ayyee. Gaafii lama dhabee gaafii sadi keessaa lama Arfuur gaafii dhumaa tokko Ana dhabde. afur keessa takkatti dhabe. Mm. Injifatame yoo. Isin amma akka daawwattoota isin maa qixaatiin arginu. Haya gaafiin dhumaa maal jettii nyaata keessaa nyaata kamiin jaalatanii. Kan ammaa argachuu qaba. Nyaata. Ruusa. Uzi billaa maal isin godhe baabii? Ulbata ruusa. Tokko filadha. Ulbata. Dubbiin tun asitti amma tokko filadha. Ulbata baqa ulbata. Ruusa illee ma jaaladha garuu moor ulbata. Yeroo ganamas nyaatanii laanchis nyaatanii dinaara Yeroo nyaatan kan soo nyaate ruusa ni saffisa. Honno. Dhugaan inuma ba'aa jirti fuuluma isaa ilaalanii waan jijjiiran na fakkaatti. Lakki awwaan inni jedhe waa beekan ulbata. Isin hin An beekan. garuu ulbata asii gaafa deengedda deemuu iyyuu zaar dura qopheessin jenneen ani ulbata jaaladha. Ulbata jaaladha garuu ruusa illee ni jaaladha. Tokko filadha. Lama kaan lamaan kana sirri jaaladha. Tokko filannoo. Irra moorka jaaladhu. Honno ulbata. Afaan ruusa isin jiigasu. Maal jechuu jedhe taa'ee. Kasaaraan badde jedhee. Kasaaraan badde jedheetti saayikoo dubbisanii bara hin beekani abbaan kun. Tokko filadha. Bakka ulbatuma haa ta'u maal. Maal godha? Inni garuu ulbata No, jedhee waan no, garaadha dhugama waan kamiin jaalattan akkumatti. An ulbatuma irra jaaladha. Yoo bakka dhabetti ruusa itti aansa. Oo bakka dhabdanitti malee ulbata yaa. Ulbata irra Ati jaalladha. giddiini. Ulbata yeroo hundaa nyaatesuma. Dhugaan sanuma. Bareeda. Ulbata jaalladha. Ulbata biddeena illee tokkochaa miti lamallee hin fixa. Dhageetti gurratti si calaw. Kitifoo biraati yoo nyaatte waan feete yoo naa goote. Ulbatuma isaan ulbatuma. Akkuma taane dhiibne ulbata deebisiifatee jira. Argatee jira. Isaan garuu afaan gara ruuza. Ani garuu isaaf hin beekne. Amma wanni ruuza dura jedhee ati ruuza yeroo hunda waan bareedaa gootu. Ahaa. Isatu jaafoo dhufe jechuudha. Malee an dhugaa himeera. An ulbata jedhe. Ulbata.
gaafilee Meeqa dhabe amma inni? hangam Lama ol bichaa dhabe. beekanii, Lama dhabde? Lama bichaa. hangam ol Qaxxaamuu beekanii abbaaf ilmaa abdii Qaxxaamuu fi keeti. baabaa gidduutti raawwatame keessatti baabaa mo'ataa ta'anii argamaniiranii maashaallah gaafii afur Ana. keessaa sadi deebisuudhaan yoo mo'atan lammaffaa akka ta'e akkuma argitan Lammaffaa. gaafii lama argachuuf tigilii meeqa keessa seenee Ati amma seenaa qorachuu dadhaburraa dhabde amma gaafa fuudhaa san. Anamma ka fuudhaa suni hin gaafanne dhugama. Ka guyyaa gammachuu keessanii hin beeka. Sunni dhugama. Inuu hin yaadanne malee. Dhugama. Hin yaadanne malee hin beeka. Achi duraa waan jiru kan amma as'aana amma kun haga biyya kana dhufne. Jumattuyyuu ani gammachuu kan qabu godhadhe guyyaa isaan jechuu barbaada. Walii galatti jechuudha. maashaallah tabaarakallah kanaaf waan isaan isa xaxa'uu qaban carraa isinii dabarsanii daawwattoota kennaa isin viidicha hanga xumuraa daawwattanii yaadicha illee gaafii deebiillee sirrii dhageeffattanii gaafii abdiin dhabe irratti xiyyeeffattanii waan barbaadan baabii kana nuu qaxxaa yoo jettan abdiin kaa akkuma agartan carraa Waan isin gootanii waan isin jettanii fudhadha. Isin garaa natti hin jabaatina. Gaafa biraa akka inni seenaa qoratu, seenaa kiyyaas qoratee, maatii hundaa qoratee, kan Oromooillee akka inni qoratuuf adaba xiqqoo ishii gonxootti itti naa kenna. jabeessaa jechuu argitanii jabeessaa. Seenaa qoratu. Gochuun dagatinaa. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Like, Like, Laay? share, subscribe. akkasii daawwattoota keenya maashaallah akka irraa bohaartaniif baay'ee guddaa qabnaa akka qophii biraatti walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.